fuune hordoftoota sagantaa televezyiinii ONN sagantaa sona seenaa sagantaa akkuma aadeeffanne sagantaa keenya kan har'aa amma jalqabuutti jirra. Akkam jirtu nagaadha. Jechaan affeerraa keenyaan hordofaa karra keessummoota lama qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummoota kiyyaa waliin walisin barsiisaa Dr. Nisarmuu Teessootii fi Dr. Hayilee Hirphaa wajjin walisin barsiisaa. Isaan wajjin marii goona nu hordofaa fayyaa ta'a. Keessummoota kiyyaa baga nagaan nu dhiyaatanii gara sagantaa sona seenaa televezyiinii ONN itti nu dhuftanii fayyaa ta'a ulfaadhaa isiniin jedha. Nu dhiyaadhaamee akkuma beekamu isin lachuu namni baay'een isin beeka. Baay'ee namoota hedduu biratti illee haaraa miti, haa ta'u garuu namoonni isin beeknes jiraachuu ni malu waan ta'e waan sagantaa keenya hordofu. Mee Dr. Nisarmuurraa calqabnee uummata keenya wal nu bara. Bakka hojii keessanii, maqaa keessanii, sadarkaa barnoota keessanii yookiin professionaalii keessan kana ilaalchisee wal nu bara. Ani barnoonni koo urban planning and public policy ti ani digrii sadhumaa irratti qabu. Waa'ee qubsuma lafaa, qubsuma naannoo fi waa'ee guddina naannoo, guddina uummataa irratti policy, public policy irratti hojjedhee duris Finfinnee magaalaa Finfinnee keessaa arkitektiin ture. Achi as dhufee immoo Ameerikaa waggaa dheeraa jiraadhee kana dhagaa muuxannoo nani qabu. Ayyee ulfaadha. Dr. Hayilee sinoo? Sagantaa kana irratti affeeruu keessaniitiif galanni guddaan isiniif haa ta'u. Galanni keessanis immoo bilisummaadha isiniin jechaa. Ani maqaan koo Hayilee Hirphaati. Biyya Oromiyaatti dhaladhee Bishooftuutti high school baradheetanii isa booda Haromaayaadhaatiin digirii gosa jalqabaa fudhadhee biyya keessatti Dambidollootti high school barsiiseera. Achi deebi'ee World Bank keessa gara naannoo Walloo gara waggaa 3 hojjedhee. Achi eegani bara dargiidhaa biyya ari'atamee ba'e gara waggaa 40 ta'eera biyya Ameerikaanii kana keessa. Biyya Ameerikaanii kana dhufeetanii maastersii 2 hojjedheera. International Extension System idhaatii fi Soil and Water Conservation idhaa maastersii 2 hojjedhee. Isa booda PhD koo karaa nama qonnaa akkamitti akka barsiisan irratti hojjedhee occupational adult education jedhama. Isa booda biyya Ameerikaanii kana keessatti gara waggaa 7 barsiiseetanii isarraa immoo darbee mootummaa Ameerikaanii kanaatiif gara waggaa 20 olii Department of Labor keessa hojjechaa ture. Amma hojii dhuunfaa tokko jalqabeen jira. Akkamittiin akka horii ofiifis liqeeffachuu namaafis liqeessuu akka dandeenyu isarratti hojjechaa jira. Egaa kana ijoollee abbaa ijoollee 6 ijoollee kana keessaa nama tokko malee warra kaan amma na biraa deemanii hojii jalqabaniiru. Egaa karaa koo amma yeroo ammaa kanatti North Carolina keessa jiraachaa jira. Ayyee ulfaadhaa kabajamtoota keessummoota kiyyaa. Akkuma har'a sagantaan keenya yookaan qabxiileen dhimmi irratti mari'achuu qabnu waa'ee fixiinsaa duguggii yookaan immoo duguggaa sanyii ilma namaa gaafa Afrikaa ittisa duguggaa sanyii gaafa Afrikaa kan jedhu irratti mee maquma isaarraa eegalee
akkaataan ani itti lafa kaa'e sirriidha hoo sirrii ta'uu baate naa sirreessitanii maal jechuu akka ta'e nu ibsuu dandeessu? Dr. Insarmurraa argalu. Nuti Horn of Africa Genocide Watch yookaan immoo ittisa fixinsa sanyii kolba Afrikaan jedhu sana ibsikaa kan jedhu kanarratti dhaabamnee kaayyoonsaa waa'ee duguuginsa sanyii waa'ee hammina duguuginsa sanyii barsiisuu uummanni immoo nageenya isaa akka inni eeggatu akka inni tikfatu barsiisuu akka inni fixinsa sanyii jalaa of eegutti barsiisuu walumaa galatti prevention isa jedhamu ittisa irratti otoo gaaga'amni hin dhufiin barsiisuu irratti nuti xiyyeeffannee jechuudha. Inni guddaan inni lammaffaa researchii gochuu qormaata gochuu qormaanni kun ka kanaan duraa ta'uu danda'a ka ammaa ta'uu danda'a ka egerees immoo yaaddoon jiru yoo jiraate yaaddoon kun nutti dhufaa jira sodaan akkasii jira mallattoon akkasii kun waa agarsiisaa jira kanarratti of eeggachuu qabna lafa jennutti researchii goonee uummatatti gadi baasuu yookaan mootummaa biyya lafaatti gadi baasuu ta'a jechuudha. Inni sadaffaa kana hundumarra darbanii warri akka hojjetan yoo jiraatan gara fuulduraatti yoo dhufan akkaataa itti seera biyya lafaarratti dhiyaataniif karaa qopheessuu jechuudha. Seera biyya lafaa jalaa yookaan seera mootummaa biyya sanaa keessatti akka itti gaafatamu. Yoo seerri biyya sanaa suni mootummaan biyya sanaa fedhiidhaan jara sana gaafachuudhaa baate yookaan gaafatama jala oolchuudhaa baate biyya lafaarratti akka isaan gaafatamu international law irratti akka isaan gaafataman gochuudha jechuudha. Kanadha walumaa galatti gabaabaatti waan dhaabni kun irratti xiyyeeffate. Dr. Haile isinoo waan itti dabaltan qabdu waan amma qabxii amma ka'e kanatti dhaabni kun maaliif dhaabbatee kaayyoon isaa maalii isa jedhu irratti yoo ibsanuu gootanii maqaa isaarraa iyyuu jalqabe. Dr. Gizaachoon baay'ee isa tuttuqeera. Dhaabni kun kan dhaabbatee fi biyya keenya keessatti keessumaa saba Oromoo irratti sanyii duguugisa guddaa ture irratti hojjetamaa jira. Isa irratti hojjetamaa jiru kan immoo biyyi lafaadhaa beekaa hin jiru. Inni beekus immoo dhossaa jira. Kun egaa maalirraa ka'ee rakkinuma saba Oromoo irra kana dura ga'aa ture. Yeroo sabi Oromoodhaa karaa malee utuu inni waan balleessin mana isaa keessatti lafa isaa irratti qe'ee isaa irratti deemanii itti duulanii yeroo fixaa turanii biyyi lafaadhaa ittiin dirmanne. Kan amma saba Oromoodhaa nama isa hin jaallanneen lafarraa duguugamee baay'een hin jiru. Sabi Oromoodhaa wanta isa irra ga'e kana ofii isaatiifis beekee biyya lafaatti himachaa hin turre ammas himamaa hin jiru. Garuu sabi keenya utuu waan balleessin utuu namatti hin darbin utuu waan namaa hin barbaadin qe'ee isaati mana isaa keessatti gubachaa du'aa badaa lafa isaarraa ka'aa wanta jiruufi waan kana immoo biyya lafaatti beeksisuun dirqama waan ta'eef keessumaati warri biyya sana bushan biyya lafaa irratti adeemanii nuyi sanyii namaadhaa hin fidnu jedhanii mallatteessanii United Nations keessa jalatti waadaa galanii dugda duubaan immoo deebi'anii sabuma biyya sana keessa isaan jalatti jiraatanii galgalaa ganama balleessaa jiru, gubaa jiru. Isa kanatti biyya lafaatti saaxilee baasuudhaatiif rakkina kana nama keenyas barsiisuudhaatiif warra akkasuma gochaa jiran kanaanis immoo kana gochuun keessan sirrii miti jechuudhaaf ammas immoo kanarra darbanii yoo deemanii ittuma fufanii nama saba keenya fixuu kanarratti itti fufanii deemanii
akkuma biyya lafaa irratti beekamee iddoo adda addaatti waan kun yeroo ta'u namni akka firdiitti dhiyaate jara kana firdiitti dhiyeessuu akka dandeenyuuf kanaafi egaa akkuma sila jedhamee waa sadi gubbaatti xiyyeeffannee jirra jechuudha. Dhugaa funaaname kanaan immoo saba keenya barsiisu warra nu fixanis immoo isaaniinis barsiisu itti himuu isa kanarra yeroo darbee jedhu immoo biyya lafaa irratti baafamee akka jarri kun firdiitti dhiyaatan gochuudha. Kanarra dhaabbanneeti kan ijaarsa kanaadhaa dhaabnee egaa namni keenya waa'ee kanaa hubatee irratti dirmatee ka'ee iyyannaa kana gochuutu irra jira. Kanammoo namni dhaggeeffatan namni jiranii gara fuula duraatti akka isaan adeemsisaniitii fi barsiisaa jirra. Karaa banaa jirra. Rakkinni kun immoo rakkina saba bal'aati. Saba Oromoo duwwaatu hin ta'in saboonni saba Oromoo jiraatan illee warri rakkina keessa jiran jiru. Waa'ee isaanis bakkee baasuudhaatiif kan keenya kan Oromoo duwwaatu hin ta'in namuma sanyiin isaa duguugamaa jiru, aadaan isaa duguugamaa jiru, barnoonni isaa duguugamaa jiru. Kan hundumaatiin geenyee namni akka yeroo dhalate nagaadhaan bilisummaadhaan akka dhalateetti akka inni jiraatu gochuudhaatii fi kanarratti qophoofnee jirraa kan hojjechaa jirraa jechuudha. Galatooma ulfaadha jara keenya kana inni amma tuqxan kana tokko tokkoon kaafnee akka uummata keenya fi hubannoodhaaf gargaarutti bilcheessinee barsiisuuf yookaan uummata keenya dabarsuuf deemna. Mee isin bishaan maaltu isa jennaa waan keessa jiru jette Oromoon dhagaa keessa jiru jedhu. Maaltu waan akkasii kanaaf kana waan kanarratti hojjechuudhaaf yookaan waan kana qorachuudhaaf waan isin kakaase maalidha? Jira yoo jiraate maali? Kuninaan anatu dabaree nan kooti fakkaata meekan gabaabootti waa tokkon jedha. Yeroo baay'ee biyya keenya irratti waa'een afaaniin ka'aa ukkaamsaa godhamaa, waa'een mirgaan ka'aa, waa'ee bulchiisa ofiin bulchuun ka'aa ukkaamsaan irratti godhamaa, waa'een amantiin ka'aa, amantii aadaa kan biraa walirratti impoos gochuutu ka'aa, inni tokko gosni tokko isa tokko irratti ka'aa. Namoota fixanii jaarsa jaartii fixanii geeraruu jira. Sababii kanaanan ajjeesee nama ajjeesanii nama fixanii sababii kanaanan ajjeese jechuutu jira. Keessumaa bara Dargii bara Wayyaanee ammallee sababii tokko godhatanii ittiin kanaaf nama ajjeesne kanaaf nama hiine waan jedhamu ittiin justify godhachaa jiru. Haala siyaasaa biyya sanaa keessatti yoo ilaalla ta'e namni karaa kamuu sababii kamiinuu namni tokko ilaalchi kee kanadha, dhaabni kee kanadha jedhamee ajjeesamuun hidhamuun irra hin jiru. Yookaan afaan kana dubbachuu qabda, yookaan amantii kana fudhachuu qabda, yookaan aadaa kana fudhachuu qabda jedhanii yookaan kallachaan kallattiidhaan yookaan naannoodhaan naannessanii akka inni dirqamee aadaa tokko jala bulu gochuun sirrii miti jechuudha. Yakkadha. Yakka walii galaati. Mana barumsaa keessatti afaan kana yoo baratte malee jiruu waan dhabdeefetti afaan kana waan dandeettii hin qabneef jiruu si dhorkanneef. Biyya sana dhalataa biyya sanaa ta'ee namni afaan kana waan ati hin beekneef jiruu federaalaa dhabdeetta jedhamee dhorkamaa jira. Ifaa ifatti miidiyaa irratti bahee jechuudha. Kuni duguuginsa sanyii keessaa isa cimaa isa guddaa tokkodha. Namni keenya barachuutu irra jira. Warri kana godhanis otoo hin beekin waan kana gochuu waan danda'aniif maaliif akka isaan yakka haala hamaa keessa hin galleef yaa jara keenyaa kuni sirrii miti jennee barsiisuun nurra jira ture jechuudha. Kuni gaaffiin kun uumameera tokko. Inni lammaffaan kanaan dura seenaa adda addaatu jira. Seenaa adda addaan kun irratti lakkii kuni seenaadha malee seenaa miti sobadhaa. Mootummaa akkasii waan jibbitaniif fakkeenyaaf aannoleen sirrii miti afaaniin seenaa afaaniiti malee
seenaa qabatamaan ture miti waan jedhan calee calanqoon akkasii bakka adda addaatti boruu meedaa warri jedhan baaboo naannoo adda addaatti Magdallaatti naannoo kanarratti lafni ta'e namni dhumaatiin nama baay'eetu ta'e. Namni suni baay'een ta'eera inni tokko lakkiin taaneedha inni tokko immoo ta'eera jedha. Inni tokko immoo waan ta'eefi biyya tokkoomsuuf ta'ee waan jedhu justificationii dhiyeessa jechuudha. Biyya tokkoomsuuf fedhiidhaan tokko gochuun humnaan tokko gochuun tokko miti. Isa kana barsiisuutu nurra jira. Yoo seenaan darbeeru yoo jiraate yoo soba ta'ee lakki kuni dhugumayyuu sobadha jennee baasuun nurra jira. Riisarchiidhaan qormaataan bira ga'uu dandeenya. Yoo dhugaa ta'e immoo kunoo kana qabatamaadha jennee kappaasitii akkasii dandeettii akkasii hin qaba. Dhalli Oromoos haa ta'u ummata warra kaan wajjiniinis warri sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru isa sobaan himatame jennee isa dhugaa ta'e immoo dhugaadha jennee bira geenye riisarchii kana goone himuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan Oromoon akka Oromootti seenaa mataasaa ummanni Sidaamaa akka Sidaamaatti ummanni Walaayittaa akka Walaayitaatti ummanni Gaamoo akka ummata Gaamootti ummanni Qimaanta akka Qimaantitti hundinuu ofii isaanii seenaa isaanii aadaa isaanii barreessanii beekan. Isa kana instigate gochuutu nurra jira. Jajjabeessuun nurra jira. Afaan isaanii akka barreessanii dhaloota dhuftuuf akka kaa'an seenaa isaanii akka aadaa isaanii afaan isaaniitiin akka duudhaa isaanii sana fuudhanii akka isaan galmeessanii kaa'anii dhaloota isaanii ijoollee isaanii afaan isaaniitiin barsiifatan rakkina isaanii seenaa isaanii akka ofii isaanii jedhanitti akka barreeffatan barbaada. Namni abaluu biyya sana dhufee faranjii abaluu jedhamu abbaa baahireen jedhamu abaluu jedhamu karaa sarri paartiin seenaan isaanii qophaa'e suni akkan ani seenaa koo himadhutti naaf hin ta'u argite ofii isaanii himachuu qabu seenaa isaanii. Ani kanan ture maqaan koo kana ture seenaan koo kana ture aadaan koo kana ture ani gabaabaa dheeraa jedhee ofii isaa uf madaale seenaa isaa kaawwachuu qabu. Jarri kuni seenaa akkasii nama galmeessan hin qabu. Ummata sana yoo isaan hin qabaanne riisarcheroota kenninee fi wajjiniin hojjenne wajjiniin wal gargaarre yoo isaan nu caalaa qaban isaanis nu kennanii nutis wajjiniin hojjenne kana hojjechuutu nurra jira jechuudha. Karaa biraa inni nuti galmeessina jennu kuni karaa mootummaas deeggarsa argachuu danda'a. Mootummaa amma jirurraa yoo ta'u gara fuulduraatti dhufurraa yoo ta'u yoo jiraate bardanii tokko irraa haquu danda'a. Waan inni keessa hin jirre waan sobaan himatame tokko lakki sobadha. Kuni mootummaa abaluutu hojjete malee mootummaa kana miti. Amma mootummaan isa kaleessa hojjeteef isa kana himachuun sirrii miti. Kana waan jedhu madaalii kana uummatatti gadi baasuun riisarchii tokko hojjetanii xiinxalaa tokko hojjetanii gadi baasuun suni dirqama har'a dhaloota keenyarra jirudha. Isa kanarratti sirratti hojjechuuf qophii qabnaa jechuudha. Kaan yoo dandeenye yoo haalli biyya sana keessatti fixinsi sanyii dhaabsisuu yoo hin dandeenyu ta'e yookaan yoo dhufa ta'e yoo hin dhufullee ta'e baay'ee gaariidha. Yoo dhufa ta'e yoo mootummaa amma biyya keessa jirutti kana jennee amansiifne akka inni dhaabu goone bu'aa tokkodha saba sanaaf. Har'a lubbuu nama 1,500 yoo ta'in lubbuu nama tokko gaaga'ama jalaa hambisuu jechuun hanqisuu dhumaatii sana hanqisuu jechuun bu'aa tokko bu'aa hunda keenyaati. Naannoo sana irratti Horn of Afrikaa sana irratti jechuudha. Biyya sana keessa waan adda godhu sabaaf sablammoota adda addaatu jira. Afaan adda addaa qabu, intarestii adda addaa qabu. Badii godhanii otoo hin ta'in uumamaan waan kennameefitu daayivarsiitii guddaatu jira. Daayivarsiitii sana tiksinee baalaansi goone yuunitii qofa otoo hin ta'in daayivarsiitii sanallee waliin baalaansi goone akka deemuu dandeenyutti hojjechuutu nurra jira natti fakkaata. Kanarratti yoo ofii keenya dadhabnellee yoo mootummaan nu harkaa fudhachuu baatellee dhaloota boruuf dhaloota egereef seenaa barreessinee riisarchi goone dabarsinee itti kennuun nurra jira jechuudha. Himata mootummaa addunyaa irratti yoo nu harkaa fuudhuu baatan
himata generationi boruutti himanne boru har'a waggaa 500 booda waggaa 1000 booda bara sana abaluu namni jedhamu abaluu namni hundeesse abaluu namni miseensatti ta'e dhaabni kun dhaabbate kana galmeessee ture waan qabatamaan waan ragaa qabuun kana godhee ture kan jedhu sana dhaloota keenyaaf waa tokko kaa'uutu nurra jira jechuudha. Kanadha waan nuti irratti nu kakaasee irratti hojjechaa jirru jechuudha. Ayya fayyaata Dr. Haile waan itti dabaltan yoo jiraate toon kan biraatti hin darbin carraa isinii kenne. Wanta itti dabalu kan keenya rakkina nurra ga'e badiisa nurra ga'e kanatu dhokatee jira. Isa dhossaniitu ammayyuu immoo itti fufaa jiru namoota saba keenya balleessaa jirantu jiru. Nuti gaa seenaa isa darbeerraa baratanii bara ammaa kana keessa waggaa 2019 kana keessa dhiiga namaadhaa akkasumatti lafatti dhangalaasuun kuni karaa miti dhaabbachuutu irra jira. Biyya keenya keessaati Ruwaandaa fi Burundii deemanii jenosaayidii kana fixiinsa sanyiidhaa kana gargaarsa kennaa kan turan jiru biyya Itoophiyaa sana keessaa. Isa bakkeetti illee deemanii dhaqanii hojjechaa turan sanaa yeroo biyya isaanii keetti deebi'an immoo har'a karaa gadiitiif karaa oliidhaa maqaa adda addaatti kennanii saba nagaa isaatiin jiraatee nagaadhaan bahee bulee dafqee bulee ijoollee isaa guddisuu nama barbaadu akka inni nagaan arganneef akka inni hin guddanneef akka inni iyyuma keessaa hin baaneef akka inni wal'aanuma keessaa hin baaneef akka inni beela jalaati hin baaneetii fi karaa adda addaadhaa militarii isaaniitti guuranii nama ajjeesaa jiru ammayyuu. Inni kun dhaabbachuutu irra jira. Dubbiin dhokatee dubbii dhossaniitu kana duras saba keenya irratti gaagama guddaa buusaa turanii ammas immoo buusaa jiru. Isa kana gaa sabi keenyas waan kana waaqatu nutti fide jechuutu hin ta'in namuma akka isaanii nama isaaniin balleessuudhaaf isaaniin bituudhaaf isaan irratti qochoo bal'ifachaa jiru kana hubachuutu irra jira jechuudha. Sabi keenya baruutu irra jira. Baraniiru keessumaa qubee generationiin yookiin qeerrootiin irra jiranii waan baay'ee hubachaa jiru. Isa hubachaa jiran kanarratti immoo darbee namni isaan gargaaru, dhaabni isaan gargaaru, waan badu kana kan biyya lafaatti himuu danda'u. Amma keessumaati yeroo dhiyoo kanatti biyya keenya keessatti waan ta'ee jira. Soba jedhamee kaadamaa jira. Nuyi isa kana soba jedhame kana mootummaan biyya lafaa akka United Nationsdhaa kuni deemee dhaqee waan kana akka inni garaagara baasu gochuu danda'uutu nurra jira jenneeti kan waan kana irratti kaanee jiru. Balleessaan inni kana dura darbe kun hin ga'a haa dhaabbatu. Nuyi kana booda teenyee du'uu hin dandeenyu. Wanti nurra ga'e kuni waan fafaatii kan jedhuutii fi saba keenya keessumaa saba keenya barsiisu. Saba keenya barsiisuu irra immoo darbee warra karaa malee nutti dhufan immoo itti himu. Yoo isaan isa didanii kana hundumaarra darbanii ammayyuu immoo ittuma fufan immoo firdiitti dhiyeessuudhaatiif waan kuni hojii guddaa dura jira. Kan kana dura hojii kana jalqaban jiru. Garuu waan baay'ee walitti funaananii walitti qabanii amma har'aatti bakkee hin bahin kan taa'ee jira. Waanuma salphaamee fudhadhaamee Bishooftuutti waggaa 2 dura maaltu ta'e? Nama keenya akkamittiin akka guyyaa saafaa aeropilaaniidhaatiif wattaadaraan boollatti naqanii yeroo isaan fixan namni gara 1,000tti lakkaa'amu yeroo akka kanaatti bakkee keessatti du'ee dhiigi isaa dhangala'e. Maaltu ta'edha ishee madheen gaddaatti gaagun waggaa 2 dura ta'edha wanti kun
isa waggaa 50 waggaa 100 waggaa 200 dura ta'eyyuu dhiisaatiin numti kaleessa ka'eyyuu utuma bakkee keessa jiru warri kana godhe warri karaa malee akkasitti nama jeesse kuni firdiitti hin dhiyaatin jiru. Kanaafi nuyi ammayyuu taanaan waan deemaa jiru kana saaxiluun nurra jira. Bakkeetti baasuutu nurra jira. Kana immoo nama tokko miti kan hojjetu sabni waa'ee kanaadhaa ofitti fudhatee hojii kana gara fuula duraatti adeemsisuutu nurra jira. Kana gaa kan kakaase nuuni akka nuyi kaanee biyya lafaatti himnee nama keenyatti himnee warra nu balleessaa jiranitti himnee rakkina kana du'a namaadhaa balleessaa sanyiidhaa kana akka dhaabbatu gochuudhaati. Kanatu nu kakaasee hojii kan akka dhaaba kan akka dhaabnu kan nu godhe kana. Ayyee jara keenya ulfaadha. Wanni gaafin kiyya itti aanu jenosaayidii jechuun yookaan immoo duguggaa sanyii yookaan fixiinsa sanyii jechuun maal jechuudha? Akaakuu meeqa qabaa yookaan immoo maal fa'aa of keessaa qabaa isa jedhudha. Maaliif namni baay'een akka itti hubatu akka addaa ta'uu ni mala, ajjeechaa qofatti fudhachuu ni mala, buqqa'uu qofatti fudhachuu ni mala ta'a. Walumaa galatti maal jechuudha? Akaakuun isaa yookaan immoo maal fa'aa dabalachuu danda'a? Dr. Insarmuu irraa jalqaba. Ayyee duguuginsi sanyii jechuun duguggaa dhalootaa kan aadaa afaan sabichaa karaa ajjeechaa yookaan karaa nagaan karaa ajjeechaa hin taaneen jechuudha. Humnaan dhiibbaadhaan lafarraa buqqisuu jechuudha. Lafarraa buqqisuu afaanaa ta'u yookaan aadaa yookaan afaan yookaan dhaloota qe'ee tokko yoo buqqiste ta'e duguuginsa sanyii jedhama jechuudha. Yookaan duguuginsi sanyii fixinsi sanyii inni jedhamu jenoosaaydiidha. Duguuginsi sanyii inni jedhamu immoo ethnic cleansing isa jennu sanadha. Fixinsi sanyii fi duguuginsi sanyii tokkumadha. Malaan lafarraa fixuu fi humnaan lafarraa ajjeestee fixuun garaagarummaan isaa maalidha? Inni tokko yeroo dheeraa suuta jettee fixuu, inni tokko immoo ammatti ajjeestee fixuu jechuudha. Kanadha hani karaa kamuu haa ta'u duguuginsi sanyii jedhama jechuudha. Lafa sana aadaa fi afaan sabichaa sana yoo naannoo inni irra qubate sana qubsuma isaarraa balleessita ta'e karaa kamuu humnaan isaa ta'u ajjeechaan isaa ta'u duguuginsa sanyii jedhama yookaan fixinsa sanyii jedhama jechuudha. Inni duguuginsi sanyii kuni karaa adda addaa mul'achuu danda'a jedhama. Gaggabaabsitaniin karaa 81 jira. Isa gaggabaabsinee ilaalle duguuginsi sanyii kuni waanuma ammayyaati. Dimookiraasii waliin waan jiraataa jirudha jedhu. Garri caalu biyya sabaaf sablammii heddummaatee keessa jiraatutti raawwatama. Inni tokko humna qaba, inni tokko humna hin qabu. Inni tokko aadaa kootu caalaa, amantii kootu irra sirriidhaa, afaan kootu irra bareedaa, duudhaa kootu irra bareedaa jedhee isa humna hin qabne sanarratti, isa qabeenya hin qabne sanarratti irratti impoos godhee sanaan yoo dhabamsiisa ta'e. Yookaan immoo biyya settler dimookiraasii jedhamu, biyya kolonii isa amma abbataachin haqannu taagar isa jedhamu sana qinyi gizaatii sana keessatti jechuudha. Sana keessatti seetleroonni warri qubsumaan dhufani humnaan qabatan suni dimookiraasii kan isaan qopheessuu danda'an duguuginsa sanyii hojjetaniiti. Duguuginsa sanyii isuma caalaayyuu isa irra hamaadha jedha. Yookaan mootummaan reefu dhaabbatu reefu aangoorra bahu waa'ee dimookiraasii lallabee waa'ee jijjiiramaa lallabee lakki dimookiraasii miti kun yooti jette lakki kun dimookiraasiidha jedhee falmii galee ummatuma bulchuu wajjiniin fixiinsa yoo irraan gaha ta'e humnaan akka isaan jijjiirama kana kun jijjiiramadha
nu jijjiirameera nu darbeera akka isaan jedhanii lakki namni jedhu jiraate immoo akka humnaan dhadhabamuu yoo ta'e yookaan immoo warrumti mootummaan tasgabbaa'ee qabanillee durii isaa akka Ameerikaa fa'aa akka Faransaay fa'aa akka Ingilizii fa'aa saba tokko yookaan saba ambiraa fixaniitu aadaa olaantummaa saba tokkoo yoo irratti dagaagsaniiru ta'e achi keessattis haa fixanii yookaan nama godaansisanii achirrattis duguuginsi sanyii ta'eera jedhamuun danda'ama jechuudha. Inni egaa inni lammaffaan bakka gosummaan yookaan ethnic identitiin olaanaa ta'e mul'atu amma biyya keenya keessatti amantii miti identitii han qabu eenyummaa han qabu gosummaa eenyunni Oromoodha eenyunni Tigreedha eenyunni Amaaraadha bakka jedhamu sana keessatti eenyunni Sidaamaadha eenyunni Walaayittaadha bakka jedhamu sana keessatti waan akkasii dorgommii adda addaa kaasee waan rakkina fiduuf jecha rakkina biyya akkasii keessattis waan kuni dhalachuu danda'a jechuudha. Inni kuni keessumaa inni gosummaa jennu kuni dimokiraasiin achi keessatti yoo fiduu barbaanne dimokiraates inni jedhamu suni dimokiraasii inni jedhamu suni demoskiraates inni jedhamu suni bulchiisa saba bulchiisa ordinary people jechuudha. Demoskiraates jechuudha. Bulchiisa ummatuma taraa warra ta'an jechuudha. Ummata bulchiisa ummataa jedhan suni bulchiisa eenyuti ka Oromoo moo ka Amaaraa moo ka Tigree moo ka Sidaamaa moo ka eenyuti yoo jenne ilaalla ta'e bulchiisa saba tokko fudhachuu danda'a jechuudha. Akka biyya sana keessatti ilaallutti jechuudha. Yoo biyyi suni gosa tokko qofaatu jiraata ta'e gosuma sana bulchiisa gosa sanaa jechuu dandeenya. Yoo biyya sana keessatti gosa 80 jiraata ta'e gosa sakamii jechuudha kan jedhutti yaada falmisiisaatti nu geesse namni bakka sanarratti interestiin adda addaa ka'ee identitiin adda addaa ka'ee nama wal lolchiisuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan bakka sabni lama yookaan hedduun yookaan sadiin lafa tokko qe'ee tokko magaala tokko aangoo mootummaa tokko irratti wal dorgomu jechuudha. Dhuunfachuuf ana caalaa anaaf ta'a lafa jedhutti duguuginsi sanyii dhalachuu danda'a jedha. Biyya keenya keessatti inni suni haala saffisaa ta'een argamaa jira jechuudha. Inni arfaffaan biyya sabni humna xiqqaa qabu mo'atamuu isaa yoo fudhachuu dide. Amma fakkeenyaaf dhaabni tokko humna xiqqaa qabaate dhaabni inni tokko immoo humna aangoo qabateetu isa tokkoon waan handhanii jedheen bulu yoo jedha ta'e. Inni humna xiqqaa qabu sun immoo lakkii mirgi koo tuqxeettaa kana hin fudhadhu jedha ta'e humnaan mootummaan inni aangoo qabu suni dhaaba isa mirga isaa mormatu sana irratti seera impose godhee kana fudhadhu jedhee karaa security karaa seeraa karaa meediyaa irratti himatee sobee yakkee humnaan yoo fixa ta'e inni sunis gada duguuginsa sanyiitti nama geessuu danda'aadha. Maaliifi dhaaba sana deeggartaa dhaaba kana deeggartaa ilaalchi kee sirrii miti ilaalchi kee xabbaabiidha maqaa akkasii jettee dhaabdeetta maqaa akkasii jettee dhaabbachuu hin qabdu jedhanii keessumaa maqaa gosaatiin dhaaba dhaabbachuu hin qabdu jedhanii nama yakkuun sirrii miti. Fedhu maqaa shahiitiin namni tii paartii jedhee dhaabuu danda'a. Fedhummoo maqaa farsootiin namni biir paartii jedhee paartii farsoo jedhee dhaabuu danda'a jechuudha. Namni sabni amma isa filetti akka fedhetti deemee wanni jechuu danda'a jechuudha. Isa sana mootummaan lakki kana gochuu hin qabdu jedhee yoo irratti humnaan yaada mootummaa sana qofa asii gadi top down waan ta'e tokko impose irratti godha ta'e kunis duguuginsa sanyii fiduu danda'a. Maaliif ati abaluudha ati dhaaba kana deeggaraa dhaaba kanaati deeggaraa dhaaba kanaati jedhee akkasittiin biyya keenya keessatti baay'inaan mul'achaa jira. Inni shanaffaan rakkoo siyaasaa kan naannoo irratti hundaa'e geopolitical crisis inni jedhamu suni jechuudha.
Geopolitical crisis kuni akka fakkeenyaaf naannoon Sidaamaa amma tarkaanfiin irratti fudhate crisis guddaa keessa akka jiru. Naannoon Qimaant amma akka bu'aa jiru, naannoon Oromiyaa akka bu'aa jiru, naannoon adda addaa of furanne, naannoon Walloo keessatti, Wambara keessatti, naannoo Agaw keessatti bakka adda addaatti uummanni bu'aa jiru, naannoo Gumuz keessatti humnaan waan lafarratti hundaa'e tokko waan naannoo irratti geographical naannoo waan geographical ta'e keessatti waan hundaa'e tokko irratti crisis-iin yoo jiraate ta'e akkasumas rakkoon jira jechuudha. Fixinsi sanyii ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf miidiyaa irratti bahamee uummata Wallaggi akkasidha, diina akkasidha, maaliidha jedhamee naannoo tokko himatanii, naannoo tokko ofitti qabu, naannoo tokko yakkamaa godhanii, naannoo tokko nama nagaa fakkeessanii, uummata walitti buusanii, karaa sanaan sababeeffachuudhaan uummata fixuu yoo deemama ta'e, inni sunis rakkina guddaadha jechuudha. Isa shanaffaa keessaa tokkodha. Inni suni bal'inaan biyya keenya keessatti mul'ata jechuudha. Inni ja'affaani duguuginsi sanyii kaayyoo miti. Mataansaa akka kaayyootti kaawwatanii nama finnaa, uummata balleessina jedhee mootummaan yeroo baay'ee karooran baafatu. Garuu karoora inni baafatutu uummata fudhachuu dida. Karoorri pilaaniin inni lafaa kaasan amma akka fakkeenyaaf maaster pilaanii fa'aa jechuudha. Isa sana karoorfatanii lafa kaawwatanii uummanni lakkiin fudhadhoo dirqamaan fudhachuu didda jedhu. Yoo dirqama jechuu uummanni diddeessu immoo pilaan B, pilaan C jedhaniitu yoo dide kana goona, yoo dide kana goona jedhaniitu akkasittiin deemu jechuudha. Amma fakkeenyaaf EPRDF keessatti waan nuti ilaalaa jirru maaster pilaaniin fashalee, maaster pilaanii sana dhiisaniitu pilaan B lafa kaa'anii jijjiirama finne jedhanii, jijjiirama sana immoo fidanii pilaan C immoo jijjiirama kana hin fudhanne jedhaniitu amma maqaa jijjiiramaatiinidha namni rukutamaa jiru jechuudha. Maqaa baankii saamtee maal gooteetiin nama fixaa jiru jechuudha. Warri sila akka Dr. Haayileen dubbatanitti warri sila nama 1,000 fixan nam tokko illee hin gaafatan. Amma har'a namni sobaan himame bakkuma dhalootaan yakkameetu naannoo dhalootaatiin torbaffaani bakka xaxaan 3 walitti dhufee jirutti waan akkasii kun ta'a jechuudha. Bakka eliitiin tokko jirutti jechuudha. Bakka eliitiin tokko jirutti eliitii kana afaan Oromootiin maal jedhamu akka jedhamu. Gartuun tokko amma gartuun dhaaba tokko achi keessaa namoonni giruuppiin tokko raadikaal ta'anii warri jiran bakka jiranitti. Inni lammaffaa immoo militarii waraana milishaa liyyuu poolis liyyuu maalii jedhamu kana bakka ajajuu dandahanitti. Inni sadaffaan immoo gartuun isaan deeggarsa dhabanii rakkatan uummata biratti deeggarsa bal'aa warra hin qabne yookaan kanaan dura yakka hojjetanii waa'ee yakka hojjetan sanaa uummanni reject isaan godheera yoo ta'e bakka sanatti humnaan uummata fudhachiisuuf jedhaniitu karaa ittiin humnaan karaa violence ta'een uummata fudhachiisuu yookaan immoo rakkina uummatichi suni kaase. Magaalli kuni ana bulchuu qabaa, qabeenya kootti ana abbaa ta'uu qabaa, mirga kootti ana abbaa ta'uu qabaa, lafa jedhee ka'utti waan akkasii kaasuun sababii adda addaan humnaan waraanaan uummata uprisingii kana ukkaamsuu yoo barbaadu ta'e waan akkasii keessattis akkasuma inni torbaffaan karaa kana duguuginsi sanyii hin ta'a jedha. Inni 8ffaa fi inni dhumaanii ummatuma nagaa turetu nama fixuu danda'a. Nu warri nama fixan kuni mallattoo adda addaa waan qabaataniif miti. Yookaan warra seexana ta'an yookaan warra mataan dhukkubu yookaan warra budaa amajaajii ta'an miti. Nama nagaa kanatu dantaa ofiisaaf eegsisuuf, dantaa aangoosaaf eegsisuuf, kanaan dura yakka hojjete sana akka namni jalaa gadi hin baasnetti dhoksuuf jedheetu rakkoo fi yakka isa kanaan dura hojjete sana ofirraa dhoksuuf jedheetu akkasittiin gadi bahuu danda'a jechuudha, nama fixuu danda'a jechuudha. Namni takkaa yakka hojjete tokko yoo jiraate isa kaleessaa isa dheengaddaa
dhoksuudhaaf jedheetu yakka lammaffaa lakka itti aanu hojjechuu danda'a jechuudha. Kana dhagaa 8 warri jiran jedhanii warri saayintistoonni xiinxalanii lafa kaaniiru kanadha. Bal'inaan garuu akka biyya isaatti 8 kunuu mul'achuu danda'u. 8 kana keessaa 5 6 mul'achuu danda'a yookaan tokkos mul'achuu danda'a jechuudha biyya sana keessatti. Karaa kamiyyuu haa ta'u hamma fe'eenuu haa ta'u nama fixuun, nama ajjeesuun, nama hidhuun yakka irratti hundaa'ee yookaan ganda irratti yookaan ilaalcha biyya irratti hundaa'ee aadaa irratti hundaa'ee nama fixuun, nama hidhuun yakkadhaa. Yakka sanarrayyuu darbee international crime dha jechuudha. Biyya lafaa irratti nama gaafachiisuu danda'a jechuudha. Ayyee ulfaadha. Dr. Haile egaa akkuma amma dhageenyu kanatti amma gara lakkoofsanuu gara 8 kan jedhamu jira. Akka saayinsii lafa kaa'utti akkasii harka argaa jirru immoo hedduu ta'u caalas ta'uu ni danda'a, dachaa ta'uu danda'a. Mee sila jenosaayidii jechuun maal jechuudha? Akaakuun isaa immoo meeqa? Akaakuun isaa kan jedhu 8ffaa akka 8 arginee jirra. Garuu amma fakkeenyaaf gidduu kana waan biyya keenya keessatti dhalateetu jira. Qormaata kutaa 12 keessatti ijoollee fudhattu keessatti naannoo tokkoo fi qormaata baasanii dursanii hojjetanii qormaata kennanii naannoo tokko immoo akka hin taane gochuun kun kana keessatti lakkaa'amuu danda'a. Fakkeenyaaf sila waan afaanii waan kaaftaniif waan kana yoo kan akka duguggaa sanyiitti kan yookaan akka jenusaayidiitti kan ilaalamu yoo ta'e eetiin kaase mee kanallee keessatti hubadhaati wanti dabaltanoo jiraate kan amma Dr. Teessoon jedhan sana irratti waan dabaltan yoo jiraate. Carraasni. Dr. Teessoon waan jiru garaagara baasee himeera. Ani mee kana keessaa waan tokko fudhadheetanii jenusaayidiin kun maal akka ta'e namoota nu ilaalaa jiran yookiin nu dhaggeeffachaa jiran kanatti himuu yaala. Inni waa'ee maaster pilaanii. Maaster pilaaniin kan biyya sana keessatti ta'ee jenosaayidii keessaati akka fakkeenya tokkootti fudhatamuu kan danda'udha. Maaliif yeroo maaster pilaaniin kun dhufee inni jalqaba godhanii saba sana lafarraa kaasan eviction. Yeroo saba kana lafa isaarraa fudhatanii gurguranii lafarraa yeroo buqqisanii namni suni waan qabu qabeenya isaa dhabeetu lafa jireenya isaa durii sanarraa buqqa'ee ka'ee jechuudha. Yeroo akkas ta'u jireenyi isaa keessumaa inni durii horii horsiifatee jiraatu kan galii adda addaadhaa kan gannaa bonatti kan qabu hunduma isaa kana dhabeetu asiif achi faca'ee iddoo jireenyaa dhabaa jechuudha. Yeroo iddoo jireenyaa kana dhabu yeroo akkasitti hin faca'u gara biraan kan irra ga'u afaan isaatu bada. Jenosaayidii afaanitu dhufee jechuudha. Yeroo akkasittiin asiif achi facaasanii jireenya nagaa isaa eeggachuu waa'een heelzii isaatii sun hin bada. Mana kiimii isa bira jiru keessaati bakkee ba'ee lafatti qoricha tokko illee fudhatu hin qabu. Sababa kanaatii fi karaa jireenya isaatii sana jenosaayidiitu irra ga'a jechuudha. Karaa barumsaa, karaa qabeenyaadhaa jenosaayidiin irra ga'eera. Sababa maaster pilaanii sanaatii fi karaa barumsaadhaa mana barumsaatti ijoollee isaa geessee barsiifachuu hin danda'u. Sababa kanaatii fi karaa barumsa sanaadhaa jenosaayidiin irra ga'eera jechuudha. Karaa fayyaa isaatii akkasii, karaa aadaa isaatii akkasii, afaan isaallee namni kun achi yeroo ba'eedhu afaan durittiin dubbachaa ture. Afaan isaa sanatti dhimma ba'uu hin danda'u. Afaan isaa kanarrattis jenosaayidiitu irra ga'e jechuudha. Namni kun yeroo akkasittiin faca'ee buqqa'ee deemu mana amantii isaatiillee dhaqee akka amantii barbaadutti waaqa isaallee waaqeffachuu hin danda'u. Kanaaf amantii isaa irrattis jenosaayidiin ga'eeraa jechuudha. Egaa inni kun jenosaayidiin kun
nama tuutaa fi nama tokko irratti ga'uu danda'a. Baay'ina namaan ilaalu genocidein nama tokkos ta'uu danda'a, miliyoona tokkos ta'uu danda'a, nama tokkos ta'uu danda'a. Yeroo rakkinni akkasii kun keessumaati karaa mootummaadhaa dhiibbaan kun irra ga'ee yeroo waan qabu kan dhabee qe'ee isaatii bahee aadaan isaa harkatti badee afaan isaa harkatti badee nagaan dhabee dhukkubsataa ta'ee barnoota dhabee waldhaalaa yeroo ta'u kana kun hundumti isaa waan genocideii keessatti yookiin sanyii duguuggaa keessatti wal qabatee jira. Isa irratti kan darbee jiru immoo kan inni baay'ee kan nama gaddisiisu namni kun yeroo akkasittiin buqqa'anii wal horuu illee hin danda'an. Abbaan manaa fi haati manaadhaa iddoo tokko jiraachuu hin danda'an. Ikoonomii isaanii harkaa badeera sababa kanaaf ijoollee illee godhachuu hin danda'an jechuudha. Ijoollee yoo qabaatan ijoollee isaanii sana guddisuu hin danda'an jechuudha. Sababa kanaatiif genocideii karaa adda addaa kana dhufe kan hundumaa kana maaster pilaanii sanatu irraan ga'e. Kan maaster pilaaniin suni kana hojjete immoo eenyu mootummaa nama naannoo sana jiraatan balleessuudhaatiif ofii isaatiif ittiin sooromuudhaatiif ofii isaatiif nama isaa fira isaa obboleessa isaa obboleettii isaa ittiin sooromsuudhaatiif haa ta'u jedhee ka'ee pilaanii godhee kan inni hojii gubbaa oolcheedha. Yeroo jarri kun akkasittiin beela'anii yeroo isaan akkasittiin dhukkubsatanii yeroo isaan akkasittiin waldhaalaa ta'anii yeroo isaan akkasittiin fira isaanii dhabanii bakkee keessatti irbaata waraabessaa ta'anii galagalanii illee ni ilaalle. Akka kanaatti bittimsanii horii isaanii duwwaa kan isaan ilaalanii maaltu irra ga'ee eessa ga'een hin hafe. Egaa warri kana godhan kana namoonni warri mootummaan inni amma iddoo bu'e kun waan kana deebisee iddootti gashuudhaatiif maal godhe maaltu hojjetame irraa kanarraa deebisuudhaatiif maal godhan hin beekmoo hin beekan waan kana kan jedhu gaaffii sanatu jira gaara. Waan kana beekanii dhumatu utuma isaanii arguu gama sana ilaalanii darbanii nama kana irratti ammayyuu rakkinni irra ga'aa jira jechuudha. Nama meeqatu mana isaa dhabee, nama meeqatu ijoollee isaa dhabee, nama meeqatu qabeenya isaa dhabee, nama meeqatu maatii isaa dhabee, hunduma kana dhabee kan jiru kanatti ammayyuu immoo taanaan mootummaan iddoo kana bu'ee rakkina kana deebisee wayyeessuu dhiiseetu calbadee taa'ee ilaalaa jira jechuudha. Karaa gara biraa karaa malatti baasanii nama ittiin rakkisuudhaatiif keessumaatii hin yaadannaa mallas bara mootummaa gubbaa ture saba guddaa xiqqeessuun biyya guddaa xiqqeessuun hin danda'amaa jedhe. Kana jedhee pilaanii maaster pilaanii kana akka inni hojiirra ooluutii fi gara hojiitti jijjiire. Isa kana har'a namni dugda duubatti deebisan jiru saba kanaatiif falli waan bahe hin jiru. Ammayyuu immoo taanaanii gara fuula duraatti hin dhaabbataaf hin dhaabbatuun isaa kun iyyuu baay'ee shakkii keessa jira. Kanaaf egaa waa'ee kanaadhaan nama barsiisuun nurra jira. Rakkinni kun rakkina saba ofitti fide miti. Rakkina bulchiinsi biyya sanaadhaa ofitti fideedha. Bulchiinsi kun beekuu barachuu isa balleessaa jiru kanarraati immoo of dhaabee jireenya namaadhaa isa bade kanaa gara karaatti qajeeshuutu irra jira. Isa kana barsiisuu nurra jira, himuutu nurra jira. Yoo isaan didan immoo biyyi lafaa kun seera qabaa. Seera biyya lafaatti akka isaan dhiyaatanii gaafataman gochuutu nurra jira kan jedhudha. Isa kanatti amma bira geenyee waan kana nama humna qabu nama itti iyyannu nama biraan geenyu sana bira hin ga'in jirra. Isa kanarratti hojjechaa jira. Gaama yoo namni keenya baratee gara fuulduraatti wal qabatee humna tokkoon ka'ee himatee waan kana garaagara baasee inni namni du'u kuni inni namni wallaalaa ta'u kuni inni namni akka inni waliin horree akka inni ijoolleen godhamaa jiru kuni hin dhaabbata. Yeroo inni dhaabbatee immoo namni nagaadhaan biyya isaa keessa jiraatee
bulee ka'uu danda'a. Isa kana goonee waan isaa kana foundation isaa kana lafa keenye akka gara fuula duraatti tarii gara boodaatti itti deemna ta'a. Warra Jiwushii kan dura irra ga'e har'a akka irra ga'eeti waan godhamaa jiru. Sana dura isin dhaabadhiifamaa waliin kan addunyaatti deebina. Wanni sila keessatti akka naa kaaftan barbaade akka uummanni hubatuu fi yoo wanni kun included kan ta'u ta'e waa'een barnootaa, waa'ee buqqa'iinsaa, waa'ee lafa jireenyaa jijjiiruu, waa'ee maatii facaasuu akkuma isin keessan amma waa'ee sila Dr. Teessoonis waa'ee barnoota afaanii kaasanii turanii kana keessatti waa'een barnootaa amma wanni qormaata irratti dalagame mata keenya irratti dalagamaa jiru. Dalagame kun bara baranaa kana keessa jechuudha. Inni kun akka jenoosaayidii ilaalamuu danda'a jedhu irra deebi'ee yaadachiisuuf isa kan itti deebina. Inni kun waa'een ijoollee kanaan ga'u kun gaaffiyyuu hin qabu. Jenoosaayidii mataa isaa danda'edha. Akka ijoolleen kun akka isaan hin baranne, akka isaan hin guddanne, gara fuula duraattis immoo generation dhufuus immoo akka isaan hin dhaabbanneetiif jireenya isaanii balleessuudhaaf pilaaniidhaan kan ta'edha wanti kun. Kanaafi wanti kun jenoosaayidii keessaayyuu akka tokkotti ilaallee waan fudhachuun nurra jirudha. Akkuma sila Dr. Gizaachoon jedhee akka namoonni hojii federaalaaf akka isaan hin arganneetii fi karaa itti cufu jireenya isaanii gara fuulduraa sana balleessuudhaaf pilaanii ta'ee waan hojjetamaa jiru waan ta'eef waan kun ammayyuu taanaan gadi fageeffamee qormaata irra ga'ee qormaata fudhatamee namoonni kana godhan eenyu akka isaan ta'an baramee ijoollee warra akkattiin carraan isaanii kun jalaa cufame immoo akka isaan carraa haaraa argatanii barnoota isaaniitti itti fufaniitii fi gara hojiitti deebi'uudhaatii fi wanti kun saaxilamee bakkee bahutu irra jira. Sanyii duguggisa keessaati akka tokkotti ilaaluun irra jira wanta kana. Ayyolfaadha. Dr. Teessoo wanti dabalatan qabdu? Waa kanarratti waa dabaluun barbaada. Biyya sana keessatti durumaa kaasee yeroo dheeraadhaaf educational policy yookaan curriculum biyya sana keessa jiru akkuma nuti beeknutti aadaa mootummaa mootota olaantotaa kan faarsu dominant culture sana fuudhee ummata warra reefu barnootaan dhufan irratti dominate godhudha. Kana curriculum biyya sana yoo fudhanne ilaallate ijoollee boru eebbifaman maqaa isaanii maqaa badhaasaa gurmeessaa maqaa tolaasaa qabuun immediately halkan tokkotti jijjiiranii maqaan keessan kana yoo ta'e malee digiriin argattu jedhanii kuni genocide keessatti baay'ee typical genocide jedhama, ethnic cleansing jedhama. Ijoollee sanarraa fuutee ijoollee bakka biraatti guddisuu ijoollee dhaloota sanarraa fuutee maqaa isaanii jijjiirtee aadaa isaanii amantii biraa jijjiirtee curriculum sana keessatti abbaa taachoon barsiistee yoo akkas goota ta'e jechuudha. Mana barumsaa keessatti abbaa taachoon hooyi jettee yoo barsiifta ta'e inni islaamis dhufeetu abbaa taachoon hooyi jedha. Akka warra kiristaanaatti waaqeffata jechuudha. Inni waaqeffataanis dhufee waan kana aadaa fi amantii isaanii irratti impose godhanii manni barumsaa sun yeroo dheeraaf biyya sana keessatti waan akkasii kun ta'aa tureera jechuudha. Fakkeenyaaf aadaan dominant culture waan ta'e sana manni barumsaa sun reflectionii aadaa eenyuti? Aadaa Itoophiyaa jedhanii aadaa keenya aadaa biyya keenyaa jedhanii an isaan dhiyeessan an isaan barsiisan waa'ee officially gadi baasanii waa'ee Itoophiyaa waa'ee maalii waa'ee kanaa jedhanii dominant culture sana fudhataniitu ammallee sabbakamaa jira jechuudha. Ammallee lallabamaa jira. Ammallee barsiisamaa jira jechuudha. Warra dominant ta'e, warra nugusaa, warra kanaan dura nama fixe, warra kanaan dura yakka hojjete, warra kanaan dura mistake isaa ta'u beekanii isaa ta'u toon beekin
warra kanaan dura yakka hojjete sana har'a faarsuun suni yoo isa sana faarsanii continuity sana yoo qabaate dhiibbaan suni dominationiin suni akka inni itti fufu gochuun mana barumsaa keessatti miidiyaa irratti bakka adda addaa irratti kana gochuun suni kana fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf educational wanni sana keessatti grade achievement biyya Ameerikaa kana keessatti waggaa dheeraa kan nama falmisiisaa tureeru namni gurraachi barannoonni isaa gadi bu'aadha akka warra adii olaanaa miti warra adiitu olaantummaa qaba warra sooressaatu olaantummaa qaba qabxiin ijoollee qabeenya warra isaanii irratti hundaa'etuudhaan jedhu instiil godhanii uummanni akka fudhatu godhanii jechuudha. Gurraacha ta'ee adii ta'ee yoo warri kee hiyyeessa ta'ee sammuun keessa hiyyeessadhaa sammuun keessa dadhabaadhaan jedhu sana uummata irratti akka inni impose godhameera jechuudha. Parallel to that parallel biyya keenya keessatti similarity akkasii qaba jechuudha. Amma officially gadi baaniitu nuti sanyiin keenya sanyii wanni qabudha qabxiidhaan olaanaa arganne nuti akkas taane takka nuti baruma durii sanayyuu barnootaan wal dadhabnee hin beekama akkam akka ta'e qabxiin keenya mana barumsaa keessatti wal beekna har'a garuu inni sun jijjiiramee akka ijoolleen keenya gadaantummaan itti dhagahamu ijoolleen qaroon lafaa guddachaa jiran ijoolleen waa'ee biyyaa irratti falmaa jiran ijoolleen dhiiga isaanii dhangalaasan ijoolleen waggaa 14 waggaa 15 waggaa 16 ta'anii waggaa 3 arfan kana darbe keessa high school keessa guyyaa tokko ton boqotiin dhiigni isaanii dhangala'aa ture har'a deemanii qormaata sana irratti dabalanii shaaxira irratti hojjetanii ijoolleen kun akka isaan mataan isaanii gadi ilaalu godhaniiru jechuudha. Kanaan dura warri ijoolleen yuunivarsiitii keessaa namni 300 ari'atame inni kaan qurxummii nyaatee inni kaan biyyaa bahee inni kaan maal ta'e inni kaan mana hidhaatti dararamee du'e suni namni abbaa kanaan jenne har'as itti dabalanii isuma sana itti fufaniitu kuni dhufeera jechuudha. Kanas namni itti fufee haa dhaabbatu jedhan jiru jechuudha. Kuni maaliifidha? Maaliif kuni ta'ee yoo jenne hiyyuma ijoolleen kun hiyyuma abbaa isaanii hiyyuma haati isaanii keessa jirtu sana keessa akka isaan gadi bahanii ol bahanii jireenya wal qixxaatanii warra kaan wajjiniin akka hin jiraanne akkuma Akiliiluu Habtawaldifaa Taaddasaa Birruutiin jedhan argite ijoollee kana barsiisuu hin qabdan isa jedhu continuity sanatu jira inni suni har'as itti fufeetu jira sistemni sun hin dhaabbanne sistemni sun yoo dhaabbate malee dhalli Oromoo dhalli ummata cunqurfamee kuni ummata sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru kuni kana himachaa hafuunsaa waan hin hafnedha. Keessuma hiyyuma barabaraan hin dhumne keessa yoo gashani abbaarra caalaa ilmarra caalaa dhaloonni dhufummoo hiyyuma keessatti akka inni hafu godha jechuudha. Kanadha kan isaan hojjechaa jedhan. Identity crisis keessa akka isaan galan lakkii ati ani Oromoo miti akkati qaanoftuuf Oromoon barumsa hin danda'u Oromoon qabxii gaarii hin qabu Oromoon gadaanaadha akka jedhame akka Oromoon kanaan dura uf baqachaa turetti akka namni keessaa baqatu godhamaa jira jechuudha biyya sana keessatti. Kuni beekamuutu irra jira. Dhalli Oromoo ta'e har'a jiru kuni boruutti iftaanitti kana akka ta'e hubachuutu irra jira jenneetu amanna nuti. Kanadha rakkinni amma jiru. Kanammaa kun akkanatti fakkaatutti Oromoo qofaa miti iyyuu kan inni ilaaluuti uummatuma naannoo tokkorraan kan hafe inni kaan akkuma jirutti jalaa badee jira. Kun akka hubatamuu qaba. Kanaafuu inni kunis jenosaayidii keessa jira jechuu keessanii jechuudha. Yes. Bareeda. Gaaffii itti aanutti hin darba ulfaadha. Gaaffiin kiyya inni itti aanu waa'ee inni jenosaayidii kun yookaan immoo fixiinsi hidda dhala namaa kun akka gaariitti hubatamuu qaba. Namni karaa adda addaatiin waa hubata. Jedhee irra deddeebi'a waan kana. Mee fakkeenya sila Dr. Hayileen seenanii turan anatu deebise irraa maleedha. Addunyaa irratti jenosaayidiin ta'e waan akkamiiti?
inni immoo ka Oromoo kun immoo kan biyya keenya keessa yookaan gaanfa Afrikaa keessatti adeemu kun isa kamii wajjin wal fakkaata kan jedhu wal bira qabdanii kana ibsanii barbaada Dr. Hayilee irraa eegalume. Genocide inni jalqabaa biyya lafaa irratti beekamee fudhatama argate yeroo Hitler warra Juushii ajjeessedha. Hitler yeroo warra Juushii ajjeesee kan inni irratti xiyyeeffate guddaanii warri Juushii kuni horii warra Jarmaniidha hin qabatanii beekumsaan immoo warra kaan hin caalanii sababa kanaatii fi jarri kuni horii jaallatu ofii isaanii of jaallatu kanaafi jara kana balleessuun irra jira jedheetu funaanee warra Juushii kana iddoo tokkotti qabee hidhee kaan isaanii beelessee kaan isaanii hidhee kaan isaanii reebee kaan isaanii immoo dubartii isaanii immoo gudunii waan namarra gahu hin barbaachifne irraan gaan isarrayyuu darbanii immoo beenzila yookiin zayitii keessatti zayitii affeelaniitu bullusanii bulluqa kana keessa faa buusanii ajjeesaa turan. Inni kun hin ta'ee eega kana ta'e booda biyya lafaa irratti beekamee biyyi lafaadha wanti ta'e kun warra Juushii irra genocide warra Juushii irra akkasittiin ta'e kuni badiinsa guddaadha jedhanii Hitleriin hin jibbanii Hitleriin hin tufanii baasanii eegasiiti waan akkasii kun lammaffaa warra Juushii irra akka hin geenye jedhameetu amma waggaa waggaatti guyyaa Holocaust jedhamu nulfeessu waan akkasii kun dhala namaarra hin gahin jedhanii. Inni kanarraan kan ka'e amma warri biyya Juushiin akkasii biyya sana biyya ijaarratanii biyyi isaanii biyya iyyuu argachuu kan isaan danda'anii kanarraan kan ka'edha. Isa dura warri Juushii biyya isaanii gadhiisanii badanii biyya lafaarra faca'anii turanii isa kana booda kan isaan biyyatti deebi'anii amma kun biyya Israa'el jedhamtu kana ijaarratanii mootummaa mataa isaanii kan isaan qabaachaa jiran. Isa booda mootummaan adda addaadha keessumaati warri United Nations keessa jiranii Itoophiyaa dabalatee genocidein kun ta'uun sirrii miti lammaffaa namni akka kanaatti akka hin duuneetii fi dhaabbanneetu muggutii goonaa jedhanii mallatteessanii jiru. Kana mallatteessanii immoo galanii mana isaaniitii immoo isuma hin goonu jedhan kana irra deebi'anii nama balleessaa, nama ajjeesaa, nama sanyii namaa lafarraa duguugaa, isa kaan abaaraa akkuma jedhame aadaa isaa balleessaa, amantii isaa balleessaa, eenyummaa isaa balleessaa, lafa isaa irraa fudhachaa namaa gadi godhanii namaa gaditti bushaa turanii ammas immoo taanaan waan kun hin hafne. Keessumaati warri Juushiidha miliyoonii 6 jedhamanii lakkaamaa turanii saba Oromoodha immoo Miniliki nama miliyoonii 5 kan ta'an kan inni ajjeese. Inni kun waa'een Oromoodha garuu akka kanaatti Oromoon harki irraa citee miilli irraa citee harmi irraa citee akka ittiin dhume kuni maalumaaf waa'een isaayyuu dubbatamaa isa kan akaakayyuu keenya godhe malee nutu godhe miti waa'ee kanaan dubbatinaayi nuyis immoo har'a karaa adda addaa karaa tooftaa isinii baafnee aadaa keessan balleessuudhaan afaan keessan balleessuudhaan eenyummaa keessan balleessuudhaan lafa keessan sirraa fudhachuudhaan amma isin balleessina karaa dugda duubaadhaa isin garuu isinirra geessana hin dubbatina afaan keessan keessaayyuu hin bahin jedhanii kan biyya sana keessaa dura dhaabbatanii saba keenya irratti ammayyuu sanyii duguugaa pilaaneetti baasanii irratti hojjechaa jiran hin jiru. Jarri kun ammayyuu dhaabbatanii waan isaan gochaa jiran kun sirrii miti. Waan isaan balleessaa jiran kun bakkeetti ba'uutu irra jira. Biyyi lafaa beekuutu irra jira. Seenaan beekuutu irra jira. Inni hojjetame kun immoo rikoordii ta'e immoo hubatamuutu irra jira. Warri balleessan immoo furdeetti dhiyaachuutu irra jira kan jedhu sababa kanaatiif. Innaa isa duraa sanarra darbee Afrikaa keessatti Rwaandaa Burundii keessatti waan ta'e hin beektu
Sudaan keessatti waan ta'e numa nageenya baay'een isaanii firdiitti dhiyaatanii Heeg keessatti har'a mana hidhaa jiru. Kaan isaanii immoo horiin isaan fuudhanii biyya lafaatti facaasanii harkaa qabamee biyya kanaatiif deebi'aa jira. Eega Soviet Union caccabdee immoo biyya Yugoslavia keessatti warri Serbiyaadha waan isaan irra ga'anii amma makkanam isaanii kaan isaanii keessumaati Islaama jedhanii qofaatti baasanii yeroo isaan ajjeesanii jarri sun military generaalonni warri kana godhanii firdiitti dhiyaatanii firdii isaanii argataniiru. South America kana keessa rakkina akkasiidhaa tureera. Biyya adda addaa keessaatis genocidein ta'e kuni biyya lafaatti bahee warri balleessaa godhan kuni firdiitti isaanitti dhiyaatan hin jiru. Warri kan keenyaa garuu dhoffatanii kan isaan kana hunduma kana gochuu danda'anii seenaa Oromoo dhoksuudhaatiin waan Oromoo irra geessan hambisuudhaatiin keessumaatiif kan waan isaan gochaa turanii keessaa tokkummaa inni nama tokko fuudhanii fuula dura kaa'u. Nama biyya Itoophiyaa keessaa yoo fakkeenya fudhattanii Nagaasoo Gidaadaadhaa achi kaa'aniitu pirezidaantiin Itoophiyaa yookiin Oromoodha miti jedhanii kan adda dubaammoo garuu Oromoo miliyoonii 40,000 oltu mana hidhaa ture. Mana hidhaa keessatti kan achitti ijaame, kan achitti harki naafate, kan achi keessatti kan du'e. Isarra dabarsanii mana hidhaa keessatti abiddatti qabsiisanii abiddaan gubanii yeroo isaan abidda keessaa baqatan immoo kun mana hidhaa cabsanii ba'an jedhanii xiitiidhaan karaa irratti kan isaan ajjeesan. Jarri kun ammayyuu taanaan deebi'anii mootummaa ta'anii mootummaa keessatti olaantummaa argatanii taa'aa jiru malee namni firdiitti dhiyaate hin jiru. Kanaaf waan isaan godhan kan hunduma isaa kana bakkee baafnee biyya lafaatti beeksifnee independent juuriin waan kana ilaaluu turre jira. Rakkinni ta'e kuni boora akka inni gara fuulduraatti akka inni ittiin dabalamnee fi biyya keenya keessattis haa ta'u, Afrikaa guutuu keessattis haa ta'u, biyya lafaattis haa ta'u, namni akkasittiin nama akkuma isaa dhalatee jireenya argee warra balleessan kana akka isaan kana hin goonee fi utubaa ta'utu nurra jira jenneetu kana gubbaa jirra. Kana egaa biyya lafaarra kan ga'ee jiru, biyya keenya keessatti kan deemaa jiru, kan keenya gara biraa kan godhe garuu rakkina keenya kana, dhumiinsa keenya kana waan irratti deemaa jiru kanatu biyya lafaatti bahee hin himamne, biyya lafaadhaan nu hin barre, nuyis immoo baay'een nama keenyaas immoo kana waaqatu nutti fide jennee dhuma teenyu malee namni akka keenyaadhaa kan nurraan ga'e ta'uusaa sababa sirriitti nu banneetii fi rakkinni kun adeemaa jira. Kana garuu dhaabuudhaatii fi jabaannee ka'uutu nurra jira. Kanaatii fi kanarratti tattaafachaa jirraa jechuudha. Ayyee ulfaadhaa. Dr. Teessoo yoo wanti naa dabaltan jiraate gaafii biraa tootti hin darbini. Mee kanarratti waan hin jedhu genocidein inni beekamaan dura biyya Afrikaa keessattidha kan ta'e yeroo baay'ee seenaan galmeessee hin beeku hin dubbatamuu. Mootiin Belgium tokko nama King Leopold jedhamu isa lammataa jedhamu biyya Congo keessatti nama miiliyoona 10 olitti fite sakaan harka muree sakaan miila muree hedduu nama gaddisiisa. Mootiin suni akka dhuunfaatti biyya Congo sana akka dhuunfaatti qabatee ture. Galiin biyya sanarraa argamu, lafni gurguramu, waan qabeenyi meetiin biyya sana keessaa bahu, warqeen biyya sana keessaa bahu, hundi isaa akka isaaf akka qabeenya dhuunfaa isaatti godhee nama miiliyoona 10 qabatee ture jechuudha. Kongoon guddinni isaa harka 76 caala biyya Beeljeem. Isa sana fixanii biyyi lafaa otoo hin dubbatiin amma isa Dr. Haayileen jedhe kanatti Holocaust irratti irra baay'een isaa dubbatamaa ture jechuudha. Dhugumadhaa Holocaustiinis jira ture, inni kunis akkasumatti jira ture. Biyya lafaarraa biyyuma sanyiin duguuginsi sanyii irratti hin taane hin jiru.
biyya Ameerikaa kana keessatti warra Indiyaanii irratti ta'eera, biyya Awustiraaliyaa irratti warra Aboriijinii irratti ta'eera, duguugamaniiru, karaa ifaas karaa naannoo harka lafa jalaatiinis dhumaniiru, biyya Ayirlaand keessatti akkasii, biyya Baask jedhamu keessatti biyya Ispeenii fi warri Faransaayii qabatanii Ispeeniin gar tokko qabattee Faransaay gar tokko qabattee jara kana lafatti fixan baay'eetu jira. Biyya Qophiroos keessatti, biyya Boosniyaa, Kosovo, Makedooniyaa, Aljeeriyaa, biyya Turkii, biyya Israa'el, biyya Iraaq, Checheeniyaa, Azerbaaijaan yeroonsaa hin yaadanna waraanni kun yeroo inni ta'e hundinuu jenosaayidii ture. Afgaanistaan, Paakistaan, Indiyaa, Sri Lankaa, Kashmir, Burmaa, Tibet, Chinese, Fiji, Southern Philippines, biyya Indonesia keessatti, Islaandii adda addaa keessatti, biyya Chittuu keessatti, Bolivia, Peru, Mexico, Sudan keessatti waan ta'eeru yaadanna. Akkuma Dr. Haileen naannoo keenyatti Somaaliyaa keessatti, Senegal keessatti, Uganda keessatti, Sierra Leone keessatti, Congo keessatti, Nigeria keessatti warra Biafra lafarraa fixanii akkasittiin waan ta'e hin jira. Rwaandaa fi Burunduun isuma dheengadda nuti umriidhaan qaqqabne jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti akka ammayyaatti waan deemaa jiru erga namni dhumee waan yaadatamudha. Namni erga dhumee booda namaa bo'uu fi nuti kaayyoon keenya erga dhumee booda namaaf bo'uu otoo hin ta'in kunoo Rwaandaa keessatti akka namni 10,000 eega dhumee booda kunoo qaqqabna jedhanii seeratti dhiyeessina jedhanii erga ta'anii otoo hin ta'in otoo namni dhumiin qaqqabuudha. Yeroo baay'ee biyya lafaarratti erga dhumee boodatu boohamaa jechuudha. Kanadha biyya lafaa keessatti akka ammayyaatti dimokiraasii wajjiniin deema duguuginsi sanyii. Duguuginsi sanyii fi dimokiraasiin yeroo baay'ee wajjiniin deemu. Wal simatanii wajjiniin deemu. Haa ta'u keenya gaamma amma maqaa dhooftan kana hundumaa waliin kamii wajjin wal fakkaata yookiin walitti dhiyaata yookiin kamii wajjin wal fakkaata ka addunyaa kanaa waliin isa jedhudha. Gaafiin keenya itti aanu itti keessatti kan naan deebiini. Otoo naa tuqxanii danda'amnaan. Egaa amma maalidha hankeenya kuni mass killingii fi otoo namni baay'een hin dhumin fixiinsa sanyii bakka baay'eetti namni dhumee jedhamee shakkamaa jiruu fi lakkii suuta jedhanii lafarraa barreessanii qubsuma irratti qubsiisuudhaan inni lafarraa barreessan bifa lama qaba jechuudha. Inni namni mass killing ta'ee namni baay'inaan irratti dhume fixiinsi sanyii kuni kan seenaan dubbachaa jiru baay'eetu jira. Amma hinumaayyuu an seenaan takka galmeessee hin beekne fakkeenyaaf akka ammarreessaafaatti yeroo tokko yeroo baay'ee ilaalaa jirra. Ammarreessaafaatti owwaalchi maasii ta'e owwaalchi nama baay'ee bahee ture yeroo tokko jechuudha. Sana eenyutu fixee maaltu godhee isa sana investigationii tokko malee mootummaan biyya sanaas ukkaamsee bira darbe namni keenyas irratti deemee maaltu maal ta'e jedhee qormaata sana keessatti itti galee qoranne jechuudha. Kan beekaman immoo galmaaniiru jiru jechuudha. Amma isaanuu shakkii jala galanii lakkii godhameeraa lakkiin godhamne inni kaan immoo lakkii tokkummaa biyyaa eeguuf waan ta'eef homaa miti namni miila nama eegayyoo dhume warri jedhan jiru jechuudha. Inni karaa biraa nuti amma namni keenya hin beekne qubsumadha. Qubsuma tokko siksagaa jedhanii nama irratti qubsiisu amma fakkeenyaaf gidduu kana akka churchiin warra ortodoksiidhaa ibsanitti namoonni amantiidhaan qabatanii lafa qabachuu tokkummaa biyyaa maqaa tokkummaa biyyaa jechuudhaan lafarra qubsuma deemsisanii irra qubachuu isa sana buqqisanii isa duraan irra qubate sana gadi xiqqeessaa nama hanbiraa dhufee irra qubatu sana immoo irratti baay'isaa deemuu jechuudha. Isa sana booddee lafa sana kileemii gootaa inni irraa silaa dhalootaan irra ture suni irraa badee jechuudha. Ajjeechaa miti kun suuta jedhanii qubsumaan yeroo dheeraa afaan isaanii barsiisaa naannoo sana qabachaa afaan suni naannoo sana irratti dubbatama akkasittiin dhuma jechuudha.
Amma fakkeenyaaf naannoo Finfinnee fudhannee ilaallu gandi tokko akkuma jirutti afaan Tigree dubbata. Gandi tokko akkuma jirutti afaan Sidaamaa dubbata. Inni tokko afaan wayii tokko dubbata jechuudha. Afaan Walaayittaa dubbata jechuudha. Jarri kuni akkamittiin walii galanii dhufanii qubatanii inni jedhu suni organizationiin tokko wajjiniin non-organized settlement waan ta'e tokko jira jechuudha. Paaternii qaba jechuudha. Akkamittiin namni Tigraay keessa qotee bulaan hundinuu takkaatti buqqa'ee dhufee Finfinnee qubachuu danda'a. Hin danda'amu kun yoo waan organized ta'ee baankii siistemii keessa, bulchiisa biyyaa keessa, inshuraansii siistemii keessa, birookerii waan ta'an kana keessa yookaan immoo warra lafa gurguran real estate keessa waan akkasii kun real estate agensiin kun agensiin adda addaa organizationii akkasii lafa jalaa deemsisanii qubsuma kana ta'e jedhanii uummata irratti program godhanii yoo qubsiisan malee akkamittiin ta'aa waan jedhu kanadha. Kuni eenyu wajjiniin wal fakkaata siditti fakkaate warri Awurooppaa deemanii Awustiraaliyaa gaafa qabatan Awustiraaliyaan namni irra jira ture. Har'a warri Aborijiniin warri uummata Awustiraaliyaa keessa jiran harka xiqqaadha. Warri Reed Indiyaansii biyya Ameerikaa keessa jiraatan harka xiqqaadha. Warri Faransaay qabatan suni har'a nama xiqqaadha jechuudha. Har'a Saawuz Afrikaa yoo ilaallate warri Saawuz Afrikaa qabatan warri adiin booda dhufanii sooreyyii ikoonomikaalii isaan baay'ee qabeenya humna qabu. Qabeenya kaapitaala hundaa qabu jechuudha. Har'a warri Saawuz Afrikaa keessa jiraatan warri garba ta'anii achitti apartaayidii keessattis haa ta'u sirna garboonfataa sana keessattis haa ta'u warri achitti rakkataa turan har'allee rakkachaa jiru jechuudha. Hiyyuma barabaraan walirraan cinna keessa galanii jechuudha. Isa kaaniin irratti qubsuma godhachuudhaan isa kaaniin immoo irratti ajjeechaa fi fixinsa sanyiidhaan irraan ga'uudhaan akkasitti dhuma jechuudha. Dubbiin kuni gara fuulduraatti har'a yoo dhaabne malee fixinsa sanyii haa ta'u, duguuginsa sanyii haa ta'u, systematic genocide haa ta'u, isa sana uummanni ofirraa dhaabuu danda'u abbaan yoo ka'ee falmate qofaadha. Mirga isaa beekee lakkii kuni mirga kooti, mirgi kee achi jira, manni kee achi jira, qubsumni kee achi jira, lakki kuni qubsuma kooti. Ati baay'inaan narra qubachuun kee na wajjiniin jiraachuuf otoo hin ta'in na balleessuufidha jedhee diduutu irra jira jechuudha. Uummanni kun akka walootti aadaa qabu qaba. Akka walootti gaafa walirraa faca'ee deeme akka walootti waan baatee deemu sana akka walootti aadaa, akka walootti afaan, akka walootti isa wajjiniin jiraateeru sana aadaaf duudhaa sana gaafa walirraa faca'ee namni hambiraan keessa makame inni duraan afaan Oromootiin sirbaa ture. Fakkeenyaaf cidha tokko yoo afaan Oromootiin hamaamonni ba'e yoo sirba ta'e amma isa dhufutti afaan Amaaraa yookaan afaan Tigree ta'eeraa jechuudha. Inni duraan afaan Oromootiin bu'aa yoo ta'e inni amma irra jiru suni afaan biraatiin irratti bu'aa jechuudha. Kanadha garagarummaan inni jiru. Qabeenya inni Oromoon irraa buqqa'e suni qabeenya sana irraa buqqa'eeti dhaloonni dhalootatti darbu dhaloonni isaa dhaaluu malee suni irraa fudhatameetu dhaloota hambiraatti kennameera jechuudha. Inni suni already Oromoo irraa buqqiseera jechuudha. Karaa biraa straight forward ajjechaan qofa otoo hin ta'in malaan akka inni dhabamu godhameera jechuudha. Kanarratti biyya baay'ee fakkeenya fudhachuu dandeenya. Biyya Faransaay keessatti, biyya Awurooppaa keessatti, biyya adda addaatti, biyya Turkii keessatti, biyya baay'ee keessatti yoo fudhannee ilaallate hundinuu waan akkasii kun ta'eera. Similaaritii qaba, wal fakkaata, bakka tokko tokkotti wal hin fakkaannes jira jechuudha. Amma harka muruun biyya Koongoo keessatti King Leopold II suni waan inni harka namaa irraa ciraa ture hedduu nama gaddisiisa. Inni aansaanii suni footoon isaa jira. Seenaan isaa galmaa'eera waan baay'eetti riisarchii ta'amee gadi ba'uu danda'eera jechuudha. Hankeenya waan akkasii fakkaachuu danda'a. Hansaas immoo seenaa mataasaas immoo fakkaate kan hanuma mataasaa kan ta'es qabaachuu danda'a jechuudha. Kanadha kan jiru biyya lafaa wajjiniin baay'eensa wal fakkaata. Yaa ulfaadha. Kan itti aanu gaafiin kiyya gabaabsineeti gara xumurutti jirra.
Yeroo baay'ee egaa wanni ilma namaa irratti dalagamu hundumtuu rakkoo ilma namaa irratti deemaa jiru hundumtuu naannee miidhadhuma namaati. Yeroo baay'ee addunyaan waa'ee jenosaayidii kana fi waa'ee yakka waraanaa waan jedhamu yeroo raawwatu dhageenya. Yakki waraanaatii fi jenosaayidii wal fakkaata moo garaagarummaa qaba? Yoo garaagarummaa qabaate maal inni jettanii Dr. Elee irraa jalqabu? Garaagarummaan isaa yoo waraanni tokko biyya isaa difendi gochuudhaaf territory isaa difendi gochuudhaatii fi yoo diinni alaatti dhufe biyya isaa kana tiffachuudhaatiif saba isaa kana protect gochuudhaatii fi yoo dhaabbate waan isa justify godhu yookiin immoo akka inni saba sana deeggaruutiif kan isa godhutu hin jira. Biyya keessatti seerri biyyi lafaa kuni ofiisaa security biyyaadhaa eeguudhaatii fi military isaan baafatan hin jira. Kuni biyya lafaa irratti akka waloo irratti seerri ba'ee jiru jira. Seerri militariin ittiin biyya sana eegu. Genocidein garuu kan inni jiru maa inni mootummaadhuma yookiin immoo garee humna qabutu biyyuma sana keessatti sabuma isaa irratti saba silaatii eeguun irra ture, saba silaatii protect gochuun irra ture dhiiseetu interesti mataa isaatiif yookiin immoo waan ofii isaatiif fedhuutiif jedheetu nama gara biraa miidhaa jechuudha. Sababa kanaatiif genocidein kun nama sila Dr. Zaachoon jechaa ture systematic genocidein inni jedhu suni inni warri biyya keenya keessaa biyya lafaarraati baran. Afrikaa iddoo gabraa keessatti adiitu gurraacha irratti rakkina guddaa uumaa ture. An keenya garuu namuma nuun fakkaatutu sirna sana fudhatee sirna warra adii sanarraa barataniitu ittiin nu balleessan. Colonizationiin suni sistemii isaa tokko ta'eetu nurratti gurraachatu nurraan ga'ee warra kaan irra garuu adiitu irraan ga'e. Biyya Ameerikaana kana keessatti yoo fudhattanii genocidein native Indians irratti ta'ee warra adiitiin sistemii dhumaatiin balleessan jechuudha. Guyyaa tokkotu hin ta'in bar tokko beelaan, bar tokko dhukkuba adda addaatti naquudhaan, bar tokko nama kana qabanii sassaabanii concentration camp keessa kaa'uudhaatiin akkuma kanaa godhaniitu lafa isaanii irraa fudhatanii aadaa isaanii balleessanii mooraal isaanii balleessanii mootummaa isaan duraan qaban sana balleessanii amma nama qubaan lakkaa'amantu jiru. Isa kana sistemii sana duukaa bu'anii kan keessumaatii saba Oromoo irratti hojjechaa turanii har'as immoo kan isa duraan hojjetame sana dhaabuu dhiisanii kan irratti hojjechaa jirantu jiru. Inni kun egaa waa'ee attamitti saba isaa eeguudhaatii fi attamitti immoo saba irratti kaa'anii saba balleessuu sana garaagara baafnee barsiisuu nurra jiran jedhu waa'ee kanaatiif. Namni waa'ee genocide kanaadhaaf barachuutu irra jira. Mootummaanis sabnis maaltu maal akka ta'e barnoota kana argachuutu irra jira kan nu jennuuf waa'ee kanaatiif. Sababa kanaatiifis kaayyoo keenya iddoo sadiitti garaagara baafnee kan lafa keenya sababa kanaatu jira jechuudha. Ayyoo ulfaadha. Dr. Teessoo dabaltu waa'ee yakka waraanaatii fi genocidein maali wal fakkaataa yoo wal fakkaanne immoo maaliif silaa lachuu namuma miidhuu kan jedhudha. Amma yakki waraana tokko waa gaggeessitu bakki waraanni sun itti adeeme sana namoota waraantu sana akkaataa itti kunuunsitu jira, akkaataa itti qabattutu jira. Namuma boojuu qabatte kana akkaataa itti boojitutu jira.
namoota qawween qabannee sin lolle uummata nagaa irratti humna hin taane fuudhanii xayyaaraan rukuchuu, qawweedhaan dha'uu, nama baay'isanii hidhuu, waan akkasii repressive ta'e tokko walitti qabanii nama baay'ee hidhuu, nama baay'ee ajjeesuun suni yakka waraanaati jedhameetu ilaalama. Keessumaa international treatiin jira. Namoota hin hidhanne, ijoollee, jaarsa, jaartii, dadhabaa, nama sin lolle tokko, nama harka qullaa deemu, nama sibiilii tokko qawweedhaan fuutee fixuu, ajjeesuu, hidhuu, toorchi gochuun yakka waraanaati jechuudha. Bakka waraanatti gaggeessitu sana jechuudha. Haa ta'u kun baay'inaan yoo ta'e yookaan ganda tokko irratti yookaan ganda lama irratti haa ta'u yookaan ganda baay'ee irratti haa ta'u yoo kun ta'e karaa biraa jenosaayidii jechuu dandeenya jechuudha. Fixiinsa sanyii jechuu dandeenya jechuudha. Lamaan saayuu wal keessa jira jechuudha. Kiraayimiin kuni yakki hojjetame kuni yakka olaanaa biyya lafaarratti biyyoolessi walii galeeru irratti yakka sana hojjechuu jechuudha. Maybe yookaan amma fakkeenyaaf tarii mootummaan biyya keessa jiru suni lakki yakka miti jechuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa naannoo Sidaamaa keessatti, naannoo Wallaggaa, naannoo Gujii keessatti yakki ta'eeruu yoo jiraate yakki kuni yakka miti jedhee haaluu danda'a jechuudha. Garuu international organization tokko independent warri ta'an warri uf danda'ani ala mootummaa sana ala biyya sana keessaa ala seenanii investigate godhanii yoo yakkatu hojjetameera ala namaarratti yoo jedhu ta'e genocidein hojjetameera jechuudha. Fedhu Oromoo yoo haa ta'u bulchaan suni ajajaa waraanaa Oromoo yoo haa ta'u argite handhumes Oromoo haa ta'u genocide ta'eera jechuudha. Dirqamatti uummanni biraa dhufee uummata biraa fixuun irra hin jiru jechuudha. Diktaatarri tokko ka'ee nama naannoo tokko yoo fixate genocide gaggeesseera jechuudha. Nama sana keessa firrisaan jiru, nama sana ganda keessa sana keessa abboommii isaa jala oolfachuuf jedhee ittiin nama fixuu danda'uu hin danda'a jechuudha. Suni tokkoffaa yoo waraanaan fixaniiru ta'e yakka waraanaati jedhama. Kanadha lachuu wal keessa jiraachuu danda'a. Ayyee ulfaadha. Gaafiin koonni dhumaa akkuma beekamu amma durallee wanni amma gurmuus inni dhaabdan kanaa wajjin kan wal fakkaatu kan dhaabbate falmaa mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan jedhu dhaabbatee ture kan obbo Gaarumaa Baqqalaatiin itti fakkaata kan ittiin durfamu kan turedha wanni kun isaa wajjin maalidhaan garaagarummaa qaba yoo garaagarummaa qabaatiin qabaanne immoo waan ittiin wal fakkaatu ni jira yookaan immoo wal qunnamtanii wal karaan ittiin wal gargaartanii hojjechuudhaaf deemtan jira immoo inni sun amma hojiirra hin jiru moo kan jedhu kana meetoo naa ibsitanii gara xumurutti deemaa jirra. Obbo Gaarumaadha wajjin yeroo dheeraadhaaf wajjin hojjechaa turre ammas wajjin hojjechaa jirra. Hojiin obbo Gaarumaan jalqabee hojjechaa ture United Nations birattis iddoo argatee har'a gaafa walga'iin jiru waa'een human rights issuun tokko yeroo ka'u deemee United Nations biratti waan adeemaa jiru waan hojjetamaa jiru himuudhaaf iddoon kennameefii jira. Har'a garuu biyya keessatti dhaqee ofiisii banateera. Ofiisiin biyya keessatti banamee jira. Utuu inni biyyatti hin galin dureeyyuu immoo ofiisii gara biraan kan akkasuma maqaadhaatiin achi taa'ee nuyi akka biyya kana keessatti rakkinni yoo ta'e riippoortiin goona jedhanii afaaniif achi taa'anii damooza kan nyaachaa turanii ofiisa kan qaban amma ammaatti waan sabarra ga'e tokkoyyuu bakkee kan hin baafne dhaabni biyya keessas immoo kan jiru hin jira. Amma obbo Gaarumaan eega biyyatti galanii booda mootummaan sun dhiibbaa hammamii akka inni irraan ga'uu danda'u yookiin immoo maal akka inni hojjetu maal akka inni hojjenne akka gochuu danda'u eega
biyya kana keessatti hojjedhu ittiin jedhan waan isaan raangaa jiran illee hin beeknu garuu hojii boonsaa hojii barbaachisaa hojjechaa turanii ammas immoo gara fuulduraatti sitti fufannee abdachaa jirraa wajjiniin jirraa nuti garuu kan nuun adda kan nu baasu tokkoffaa barnoota irratti xiyyeeffachaa jirra. Barnoonni kuni warra balleessaa gochaa jiran duwwaatu hin ta'in sabni keenyas sanyii duugaan maal akka ta'e eenyu akka irratti hojjechaa akka jiru eenyu immoo waan adda addaa irraan ga'uu akka hin dandeenye aadaa isaa balleessuu nagaa isaa balleessuu jireenya isaa balleessuu qabeenyaa isaa irraa fudhachuu akka namni gabraa hin dandeenye karaa barnoota kanaa irratti xiyyeeffachaa jirra. Karaa maas miidiyaadhaa ta'uu karaa adda addaa ta'uu waa'een barnoota kanaadhaa cimuutu irra jira namni keenya ofii isaatiif ka'ee ofirraatiif faccifachuutu irra jira kan jedhu baay'ee irratti hojjechaa jirra. Gara biraan qaamii obbo Gaarumaa irratti hojjechaa jiranii jara kana firdiitti dhiyeessuudhaatii fi ayyama isaa wanta argatan natti hin fakkaatu. Nuti hin barsiifneetu barachuu didanii ittuma yoo fufanii jarri kun firdiitti dhiyaachuutu irra jira, international courtiitti dhiyaachuutu irra jira. Kana irratti hojjennee jara kana wajjin dookumentii kan jiru hundumaa dhiyeessinee firdiitti dhiyeessuun nurra jiraa hin dandeenya kana jennee kana irratti xiyyeeffannee jirra. Kanaaf steeppii tokko gara fuula duraatti kan adeemsisuudha jechuudha. Hojii isaan hojjechaa turan kana keessumaati dookumentii isaan kan dura walitti qaban finnee biyya lafaatti agarsiisuudhaati biyya lafaatti kennuudhaati fi nama amansiisuudhaati mootummaa adda addaadhaa amansiisuudhaatiif achumaan immoo waan jedhame kun immoo dhugaa ta'uusaa namni akka deemee dhaqee ilaalu gochuudhaatii fi irratti hojjechuudhaaf jabaannee kaanee jirraa. Hojii isaan hojjetan kana hin deeggarraa hojii isaan hojjetan kana irraa information kan barbaachisu irraa hin fudhannaa garuu lafa warri balleessan sun didanii itti fufan yookiin immoo keessumaati genocide prevention kan keenya waan guddaan kan keenyaadhaa maa inni eega badee booda boo'uurra ripoortii gochuurra preventii akka itti ta'u namni ayyama isaa beekee akka ofirraati faccisu. Gara biraan immoo mootummaan immoo waan yoo balleesseeti waan irra ga'u hubatee akka dhiisu. Kanaatiif waan irratti hojjechuun irra jiru utuu rakkinni kun hin ta'in yookiin immoo gara fuula duraatti immoo namoonni fakkeenyaaf biyya liidii gochuu danda'an dhufuu danda'u. Yoo warra ammaa kun waan isaan balleessan kana irratti tarkaanfii fudhatamee akka isaan hin hojjenne yoo godhame isaan sanaafis barnoota ta'a jechuudha. Yoo garuu mallasoo akkas balleessee homaa hin taane mangistuun akka kanaa balleessee homaa hin taane Haayile Sillaaseen akka kanaatti saba kana akka godhe homaa hin taane Minilik akka kanaa godhe homaa hin taane kan jedhu yoo ta'e warra gara fuula duraadhaas barnoota argatanii rakkinni nama adeemaa jiru kunis immoo solution argatee gara fuula duraatti akka hin taane gochuu hin danda'u. Kanaatiif waa'ee prevention sana irratti baay'ee cimsinee hojjechaa jirra. Waan nu gargaaran akka nu gargaaranis gaafachaa jirra. Kanaatiif waan kun wal fudhatee walii wajjin waan deemaa jirudha malee waan wal faallessu miti. Waan hojii adda addaadhaas hojjechuudhaatiif yaadnu hundumsaa waan nu hojjechaa jirru genocide rakkina namaadhaa kan hambisuudhaatii fi gara fuula duraatti akka hin taane gochuudhaatiif kan irratti xiyyeeffannee jirru. Kanaatiif walii wajjin hojjechuu irratti baay'ee fookasii goonee jirraa jechuudha. Ulfaadha. Dr. Teessoo waan gaaffiin isaa ifasinii ta'e waan falmaa mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan jedhu kan
obbo Gaarumaa fa'aa wajjiniin obbo Gaarumaa Baqqalaatti durfamu. Isaa wajjin garaagarummaan jira moo garaagarummaan yoo jiraate moo maal fakkaata yookaan immoo wal quunnamtii qabu kan jedhu isaanis lafa kaanii itti dabala qabaatan si yaadachiisuudhaaf irra deebi'e. Galatoomi gaaffii bareedaadha dhugumadha. Amma nuti hojii hojjennu sana hawwal deeggaruu hawwaliin deemus qabna. Kan isaan hojjetan irra darbinee waan hojjennus qabna. Nuti hin barsiifnaa barsiisuun sun immoo advokeesiif keessaa qaba. Advokeesiin kun maalidha? Namoota gaaga'amaniif iyyuu jechuudha. Namoota dhumaa jiraniif iyyuu jechuudha. Afaan ta'uu, ija ta'uu, gurra ta'uu jechuudha. Sanarratti gaafa hojjennu akkuma kanaan dura Dr. Haayileen jedhanitti humna qabaachuutu nurra jira. Jenoosaaydiin aktiif ta'e tokko yoo jiraate, kan dhaabbachuu qabu tokko yoo jiraate, kan barnoota sanaa fi advokeesii sana bira darbanii namni saba fixu yoo jiraate, baay'inaan isaa ta'uu, xiqqishoodhaan haa ta'uu, nama fixuu sistemaatikaalii jenoosaaydiin waan deemu yoo jiraate, mootummaa biyya sana keessatti dhiyeessu, mootummaan biyya sanaa fudhatama diga ta'e biyya alaa irratti dhiyeessu jechuudha. Inni kun immoo karaadhaan yookaan gabaasu yookaan riipoortii biyya lafaa irratti dhiyeessu qofaaf otoo hin ta'in poolisiin paawarii barbaachisa jechuudha. Humnaan nama sana qabanii dirqisiisanii mana seeraatti dhiyeessuutu barbaachisa jechuudha. Humnaan namicha sana qabanii nama yakka kana hojjete sana dhaabsisuu danda'utu nurra jira. Kuni dhaabbachuu qaba. Dhaabi kuni nama fixaa jira jennee dhaabuun nurra jira jechuudha. Sana harka qullaa dhaabuun hin danda'amu. Qawwee fi humni keessatti wal bittaa jechuudha. Fedhu humna United Nations ta'uu danda'a. Fedhu humna biyya keessaa humna sabaa sana ta'uu danda'a. Fedhu as last resort isa dhumaarratti waan ta'u jechuudha. That means qawwee qabachuu karaa biraa yeroo itti deeggarruutu dhufuu danda'a. Argite gaafa namni fixinsi suni daangaa dhabee namni dhumaa jiru sana nuti teenyee riipoortiidhaan dhaabnaa yookaan himannaadhaan dhaabnaan jennu qawweetu waan sana dhaaba. Humnatu waan sana badii sana dalagaa sana dhaaba. Nama yakkamtoota sana qawweedhaan poolisiin paawariidhaan koersiif paawariin qabaatameetu ittiin mana murtiitti deema jechuudha. Kanadha garaagarummaan keenya. Isaa teessitti barsiisuu irratti humna mirga dhala nagaa irratti waliin hojjechuu irratti dhaaba kamuu mootummaa kamuu wajjiniin hin hojjenne. Barsiisuudhaan advokeesii gochuudhaan waan kana mootummaas haa ta'u sabas haa ta'u gosa xixiqqaas haa ta'u gosa gurguddaas haa ta'u namoota baratanis haa ta'u namoota dhuunfaas haa ta'u waan kanarraa dhaabbadha. Kana jechuun kanadha. Kuni jechuun yakkadha. Kuni jechuun dhaloota namaa mirga dhalootaa qabanidha. Kuni jechuun mirga qubsuma namaa sarbuudha jennee barsiisuun nurra jira jechuudha. Kanaaf immoo eenyu wajjiniin nun hojjenna. Dhaabuma kana otoo hin ta'in dhaaba mootummaa warra kaan wajjiniin nun hojjennaa hojjechuuf deemna jechuudha. Gosa akka Qimaanti, akka Agawoo, akka Sidaamaa, akka Sumaalee, akka warra Amaaraa, akka warra Tigree wajjiniin illee wajjiniin hojjechuu dandeenya. Hamma ta'etti barsiisuu dandeenya. Barsiisuu irratti kuni kanadha jennee barsiisuutu nurra jira jechuudha. Isarraa yoo hafedha gara humnaatti kan nuti deemu. Ayyee ulfaadha keessummoota kiyya keenyaa gaaffii kiyya ni dhumaa isin waan Oromoon maal akka isiniif gochuu barbaaddu yoo Oromoon isin qunnamuu kan barbaadu ta'e namni kamiyyuu warri silaa isin barkisin irratti dalagdan hundi isin qunnamuu yoo kan barbaadan jiraate akkamiin isin qunnamuu danda'u kana qofa gabaabsanaa ibsaati sagantaa keenya xumurraa jechuudha. Oromoonni waan guddaa isaan godhanii gochuun irra jiru dhugaarra kan dhaabbate riipoortii dhiyeessuun himuun waan deemaa jiru kana saaxilanii bakkeetti baasuun baay'ee barbaachisaadha. Amma oduun adda addaadhaa hin jira. Oduudhaatiin oduu qabatamaa ta'utu irra jira. Kana gochuudhaatiif immoo humnatu barbaachisa. Humni barbaachisu kun keessumaatii humna horii
humna beekumsaadhaa barbaachisa. Kanaafi kan nuyi gaafannu keessumaati saba Oromootii fi beektota Oromoo biyyas keessas alas kan jiranii beekumsi hunda kan caalu waan ta'eef beekumsa qabdaniini waan saba keenya irra ga'aa jiru, waan irratti adeemaa jiru, waan namni boor irraan ga'uudhaatiif yaadaa jiru, amma inni dhufee irra ga'utti teessaniin eeginaa adaraa karaa akkasii dhufaa jira, karaa akkasii nutti adeemaa jira kan jedhu irratti ga'a. Yoo yaada kana arganne nuyis jabaanneetu nu immoo biyya lafaatiin isin ga'uu dandeenya. Kanaafi websaayitiin banamee jira. Websaayitii kana irratti namni miseensa ta'ee hojii kana hojjechuu nan barbaada, yaada dhiyeessuu nan danda'a, humna horiitiinis gargaaruu nan danda'a kan jedhu websaayitii kana irratti galmaa'uu hin danda'a. Isa duwwaa immoo hin ta'in yeroo rikoordiin tokko argamu waan jiru websaayitii kana gubbaatti maxxansuudhaatiif qophoofnee amma fixannee jirra. Amma akkan sila dubbadhee yeroo sabi keenya irreecha irratti dhaqee akkasittiin qawween itti tokko ka'ee boolatti yeroo isaan gannammanii viidiyoon ka'ee jira. Viidiyoo kana baafneechi gubbaatti maxxansuudhaatiif qophaa'aa jiranitti. Gara biraan namni keenya iddoo baay'eetti mana keessatti abiddaan horii isaatii fi ijoollee isaa wajjin mana keessatti yeroo mootummaan gubaa jiru rikoordii kan qabame jira. Hin baafna kanas bakkeetti waan kana namni keenyas namni warri rakkina kana uumanis akka isaan arguu danda'aniif biyyi lafaas akka arguu danda'u mootummaan biyya lafaas akka arguu danda'u fi kanas bakkee baasuudhaatii fi nuyi qophoofnee hojii gubbaa jirraa kana gochuudhaatiif immoo gargaarsa saba keenyaatu barbaachisaadha. Namoonni gara biraanis akkuma sila Zaachoon jedhee sablammiin biyya keessa jiranii waan rakkina isaan irra ga'u waan jenosaayidii fakkaatu kana hundumaa riipoortii gochuudhaatiin nu bira dhaabbachuutu irra jira. Utuu lubbuun namaa hin bahin utuu namni waliin balleessin akka biyya sanatti namni nagaadhaatiin bahee galuu danda'utti genocide prevention sana irratti baay'ee xiyyeeffachaa jirraati. Nu bira dhaabbadhaa nu gargaaraa jennaa. Yerootti immoo keessumaati isin warri karaa miidiyaa jirtanii yaada kana fuutanii akkuma akkana dabarsaa jirtan kana isa kanaatiif fayyaa ta'a. Gara fuula duraattis immoo irratti deddeebinee waan kana sabaan ga'uu akka dandeenyuutii fi nu jabaadhaa isinis immoo jabeessuudhaatii fi sabi keenya isin bira dhaabbachuutu irra jira. Isa kana akka yaada guddaatti isinitti dhiyeeffachuu barbaannaan isiniin jedha fayyaa ta'a. Ulfaadha. Dr. Teessoo wanti dabaltan jiraate gabaabsaati sa'aatiin keenya hedduu dhumee jira. Intumurra. Ayyee dhaabni kun akka dhaabaatti diina dhaaba kamiyyuu miti. Hundumarraa niwutiraalii ta'ee waan jirudha. Yoo yakki jiraate yakka warra yakka hojjetan sanadha. Generalize godhee diina generalize godhee fira kan jedhu tokko hin qabu dhaabni kun. Dhaabni kun nama yakka hojjete akka yakki hin hojjetamne akkuma kanaan dura jedhamee barsiisuuf kan dhaabbatedha. Yoo yakki hojjetame uummata Somaaliyaa keessatti haa ta'u, uummata maanti keessatti haa ta'u, uummata kamuu keessatti haa ta'u. Naannoo sanarratti amma ta'e hundumaa saaxiluuf warra qophaa'edha, warra barsiisuufis qophaa'edha. Aangawoota mootummaa ta'u, namoota seera dhuunfaa ta'u, namoota seeraan alaa barsiisuudhaaf dura waan qophaa'edha jechuudha dhaabni kun. Kanarratti namni keenya karaa dandeettii itti qabu, karaa adda addaa ofiisaa waan qabu, kontribuushinii waan qabu, isaantu beeka, isaantu murteeffachuu danda'a, isaantu nu gumaachuu danda'a. Gumaacha kana immoo ofii isaaniif, hegeree isaaniif, dhaloota hegeree isaaniif jedhanii gumaachuu jechuudha. Kanuma jechuuf kan jedhee galatuuma. Websaayitii sana gara fuulduraatti baaftu immoo amma irra uummataaf akka darbutti dhiyeessuu dandeessu. Qophiinsaa xumuramee dhumeera, websaayitiin dhumeera, garuu
haala xiqqoo tokkotu waan nu hafteettu jirti. Ishee sanatti guuttanneetu seera qabeessa waan ta'een gadi baasnee dikileer gochuu barbaanne. Yeroo xiqqoo gabaabaa keessatti kana kabajamtoota hordoftoota televizyiinii ONN sagantaa sona seenaa qophii keenya har'aa kan hayyoota keenya lamaanii wajjin Dr. Insarmuu Teessootii fi Dr. Hayilee Hirphaa waliin marii goone kan har'aa asuma xumurree jirra. Torban amma walitti deebinutti nagaadhaan nu tura, fayyaa ta'aa, ulfaadhaa jenna.